Akkam jirtu kabajamtoota jaalattoota maatii YouTube chaanalii kooti nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin haa ga'u. Har'a gara Injibaaraa Yuunivarsiitiitti isin imalsiisee Yuunivarsiitiin Injibaaraa maal akka fakkaatu fi hojiiwwan achi keessa jiru akkasumas lafoota mimmiidhagoo bakka bashannanaa Zanganaa yookaan immoo Hara Zanganaa jedhamu sin agarsiisuuf deema jechuudha. Egaa yuunivarsiitiin kun waggaa 5dha. Waggaa 5 keessatti hojiiwwan gurguddaa hojjeteera alatti kan mul'atu jechuudha. Egaa akka toora websaayitii isaanii irratti barreessanii jiran irratti illee sagantaalee barnootaa qorannoo hirmaannaa hawaasaa dhimmoota bulchiinsaa walta'iinsaa magariisummaa keessatti bu'aa guddaa buusneerra jedhaniiti kan ka'an jechuudha websaayitii isaanii irratti. Keessumaa bara barnootaa 2021 fi 2022tti egaa yuunivarsiitiin kun baruuf barsiisuu egaa barattoota gara 15,000 fi hojjettoota akaadaamii 460 kan qabu egaa kolleejjii 6 fi mana barumsaa tokko kan of keessatti qabu jechuudha. Injibaaraa yuunivarsiitiin kun bara 2015 keessa kan dhagaan bu'uuraa dhaabbate jechuudha. Dhagaa bu'uuraa kana kan dhaabanii Dammaqee Mokonnon yookaan itti aanaa pirezidaantii muummicha Riippubilikii Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaan kan kaa'amedha jechuudha. Yeroo sanatti yookaan fulbaana 8 bara 2015 kan kaa'ame jechuudha Injibaaraa Yuunivarsiitii. Injibaaraa Yuunivarsiitii immoo yookaan zoonii Awii jedhamu kan uummanni Agawaa keessa jiraatan jechuudha bakki itti argamu. Magaalaan ishee Kosobaarree jedhamuun kan beekamtu jechuudha Injibaaraani. Kana malee egaa Goojjam ወደ ጭፈራ እየተገባ ሲጨፈር ሲደለቅ ምን ልበላችሁ ሁሉም ነገር ሲከናወን ይቆይና አንድ መንፈሳዊ አባት ወይንም ሞኖክሴ እዚህ አካባቢ ያው ምግብ ይለምናሉ። እናም በወቅቱ ያን የሳቸውን ድምጽ የሰማ ማንም አልነበረም። የሙዚቃው ድምጽ በጣም ገኖ ስለወጣ የአባታችንን ልመና ማንም የሰማ የለም። አሁንም ዝም ብላችሁ ጨፍሩ ጨዋታ ነው ተባለ። ሁሉም ሲደለቅ ሲጨፈር ቆየ። ከዛም በኋላ አባታችን ያው የመንፈሳዊ አባት ይረግሙና ያንን እዚህ ጋር የነበሩ የሚጨፍሩትን አካል በሙሉ ይረግሟቸውና ይሄዳሉ። ከዛ በስተመጨረሻ ዘንግ አለ። ዘንግ የሚያዝ ዘንግ አንድ ታላቅ አባት ይዘው እሳቸው አጋጣሚ ምድሩ ውሃ እየሞላ ሲሄድ አንዳንዶች እያዩ አረ ውሃ መጣብን፣ አረ እንደዚህ ሆነ ይላሉ። አይ ዘንጉ ገና ነው ጨፍሩ ዝም ብላችሁ እየተባለ መደለቅ ተጀመረ። ከዛም በኋላ ያሉት ዘንጉን ውሃው እየዋጠው ሲሄድ እንዳጠቃላይ ያው ሲወርድ ሲዋረድ መጣ። አሁን ዘንጉ ገና ሳይሆን ዘንገና ተብሏል ለማለት ያክል ነው። አመሰግናለሁ።
Ara çabuk çabuk.